Tolee, akkam jirtu arras deebi'ee dhufeera. Yeroo darbe viidiyoo gosa darbe irratti eejensii seera qabeessa ta'an ijoollee biyya Arabaa gara Imaraat yookaan Dubaay, Qatar, Joordaan, Beirut, Saudi Arabiyaa warra deemuu barbaaduu fi seera qabeessa kan ta'e informationii guutuu kan qabu maqaa eejensii bilbila biyya erguu danda'an. Akkan dogoggorreetti godhee walitti qabee isiniif fidee dhufeera. Kanaaf garuu ani viidiyoo nan qopheesse malee an informationii duwwaadhaan nama tokko qofadha. Garuu kan waliin geessanii obboloota keenya akka isaan seera ala dhufanii miidhaan isaan irra hin geenye akkan duune kan godhuu danda'u isinidha. Maaliif yeroo baay'ee viidiyoon koo viyuu baay'ee hin qabu garuu waan obboloota koo fayyadan jedhu viidiyoo gosa darbe irratti yeroo biyya alaa dhufuu isaaniin dura maal baruu akka qaban yeroo dhufanii ka'an yoo rakkoon isaan mudate akkamittiin rakkoo sanarraa ba'uu danda'u. Ammas immoo yeroo immoo kontiraat isaanii fixanii gara biyyaatti deebi'anii maal gochuu akka qaban viidiyoo adda addaa irratti jedheen jira. Garuu baay'inaan namni ittiin fayyadamu. Kanaaf akka itti fayyadamuu fi chaanaaliin kun ijoollee keenya hin fayyada, obboloota keenya gara biyya alaa dhufaa jiraniifis hin fayyada waan seera qabeessadha yoo jettanii yaaddan isiniif laayikiin tokko yeroo gabaabduudha, sheeriin tokkos akkuma kana. Garuu lubbuu nama tokko oolchuu dandeessu akkasuma chaanaalii kana jajjabeessuu dandeessu jechuudha. Itti dabalataan immoo haala ani qopheessu irrattii fi wanta irratti hojjedhu hin qabu jettanii yaaddanii komentii irratti yoo naaf barreessitan yaadi keessan na jajjabeessa na deeggara. Anis komentii keessan ilaalee hammuma naa qaqqabametti yeroon argadhutti viidiyoo isiniin qopheessa jedhee waadaan isinii seenaa. Isinis immoo subscribe gochuudhaan chaanaalicha jajjabeessuudhaan sheerii waliif gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Eejensooliin kana gaditti isiniif gadhiiseera. Viidiyoo kana daawunlood gootanii fayyadamuu dandeessu.